Ya buleti ya gaya bulesa biya dunya ayro gabab dulaftesa arrawol tasbaru mari tedim takesa namra godana taitam pitensa jirum biya lava bakenya killensa kaddo imma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoonni Ziyyaatubee nagaa keessanii baga nagaa jiraattan fayyaan keessa maal fakkaata? Alhamdulillah nagaa Ramadaanni wakkam. Maashaallah Ramadaanni bareedan biraa akka gaariidha. Har'allee waan ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhufee maali jechuun keessan hin ooltu akkasuma shabakaa bilaashaa isiniif fidee dhufe. Shabaka ajaa'ibaati akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa wallah akka malee dalagaa kun amma nuyyuu san fayyadamu jira xiqqoo zayinii waan biratti dadhabduudhaaf isinuma agarsiisuuf irratti deebise malee isin fayyadamu jira isinillee itti fayyadama mallaqan baasinaa isiniin jedhaati kallattimaan gara barnoota kiyyaa isin dabarsaa shabakaa bilaashaatti itti fayyadamaa yuutuubii kiyya laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Namoonni keenya baay'een isaanii jawaalatu isaan qabata malee isaan jawaala qabataan jiranii jawaala qabadha Oromooleen kun amarrayyuu argitan yuutuubii akkatti walii jara guddiftuun argitan isin laayik sheer sabiskiraayib yoo gootan maal rakkoo qaba akkasiitii kallattimaan gara barnoota keenyaa isin dabarsa barnoonni keenya karraa yuutuubii keessa barnoonni keenya karraa pilaastoorii keessa argattan jechaadha aappii kana. Pilaaystoora keessa argattanii kallattimaan kuloo pilaaystoori keessoo seentan argattan jedhee abdadhaa kuloo isa kana jechaadha. Tunnel VPN ka jettu kana pilaaystoorima keessaa buufattan bakka fagoo miti. Erga achi buufattanii booda kuloo qafoo kennarra dhufnee bakka kana jira jechaadha. Bakka kanarra jira erga bakka kanatti argitanii kunoo booda. Bakka sarviis waan jetti jalqabaatti irra kaa'ee isin garsiisa akka isin eegaluuf. Kuno bakkattii sana jechaadha. Sarviis waan lakkoofsa tokko irra kaayattanii irra gachuu kaasa isin argisiisa. Kuloo yeroo takkatti fi akkanarra gachuu kaaftan. Dhiifama. Yeroo takkaaf akkanarra gachuu kaaftan jechaadha. Yeroo takkatti akkanarra gachuu kaaftanii yeroo takkatti fi akkanarra gachuu kaaftan anama irraa buusee isin agarsiisa qulfiin kuloo gubbaa irraa buuteerti lakkoofsa tokko irra kaayattan kuloo bakka kana asirra kaayattanii sarviis waan ka jedhu kana isarratti yeroo takkattiif gachuu kaaftanii jechaadha amma isarra nu taa'e kalammaffaa irratti gabbuuna kalammaffaa irratti yeroo gabbuunu xiyyaarra kaayee isin agarsiisa akka isin eegaluufi kulo kalamaffaa irratti illee gabbuune akkanumatti gachuu qabnaa jechaadha yeroo takkattiif kalamaffaa irratti yoo gachuu qabna kuloo keessa jira zeen 25 jira kamallaqaan illee dalaguun jira jechaadha zeeni bilaash firii illee ni jira kuloo keessa zeen koos firii 1 koos firii 2 tajaajiltu sanne irra kaa'achuu dandeettani kuloo tanniin tokko lama kanneen irra kaa'achuu dandeettani. Amma takkatti irra kaa'ee isin agarsiisa kafeetan irra kaa'achuu dandeettan zeen firimaa ta'u isarra takkatti gakkaaya amma kuloo argartan qulfiin gubbaa irra hin jiru laaluu dandeettanii qulfiin gubbaa irra hin jiru irratti naan baane kuloo isin agarsiisuudhaaf kuloo qulfiin bakka kanatti baati bakka maxxiyyeetti ol gargalche kana isin agarsiisuu danda'a achi baati eegaa amma kunoo kontaakti ka'ee kana bichaa irratti okee godha jechaadha amma qulfiin irra hin jirtu akka isin eegaluu fi kontaakti ka'ee kana irratti dha'ee jira. Kuloo kallattii maannaa qoxxuraara qulfiilleen kuloo irra baatee jirti akkuma isin argaa jirtan kana qulfiilleen kunoo akka jaabaatitti irra baatee dalagu jirti kunoo haala kanaan dalagaa isiniin jedha itti fayyadamaa waan bilaashaati kana fakkaataa isin yuutuubii kiyya qofa laayik sheer sabiskiraayib godhaa turtii gaarii isin haa ta'u barnoonni keenya karraa kana fakkaataa. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagayatti.